dhaggeeffattoonni afaan Oromootiin waaqeffatanii macaafa qulqulluuwwan kan koo jedhanii of harkaa qabu. Mul'ata Abbaa Wangeelaa Afaan Oromoo kan ta'an Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis waliin qoodan. Onesmoos gaafa maxxansitee baatu sabni Oromoo qabeenyaa guddaa argateera kan irraa fudhatamuu hin dandeenyedha. Saba Oromoo bira wangeelli afaan isaatiin akka qaqqabuuf hojii gita hin qabne kan hojjetan Onesmoos Nasiib hammatti hojiin isaanii kun fiixee baduu irra ga'ee jira. Macaafni qulqulluu yeroo yartuu gidduutti dhabamuu danda'a. Sababni isaa wangeelli afaan Oromoon hard kooppiin barreeffamee jiru badaa waan jiruuf. Kana badii irraa hambisuuf waldaan macaafa qulqulluu Oromoo sagantaa galii walitti qabu yookiin goofandii qopheessee jira. Kanaafiyyuu duula seena qabeessaa fi eebbifamaa ta'e kanarratti hirmaachuun gahee gama keessaniin ba'a. Linkii isaa diskiripshinii keenya gubbaatti ni argattu. Akkasumas viidiyoo gubbaa irratti ilaaluu ni dandeessu. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Mul'ata Abbaa Gammachiis waliin aceesisne. Dirqama macaafa qulqulluu kana dhaloota dhufutti dabarsuun nurra jirudha. Kan kana duukaa bu'u birrii tokko yookiis birrii kudhan yoo buuse miliyoonii meeqa ta'a. Keessa jirtanis amantoonni biyya alaa jirtanis dirqama Abbaan Gammachiis fa'aa abbootiin keenya lubni tasgaraa hirphoo fa'aa nutti kennan dhaloota dhufutti dabarsuun sababii nurra jiruutii fi hundumti keenya hojii kana irratti akka hirmaannu isin gaafanna.